hayyuu seenaa Profeesar Mahammad Hassaniif gumaacha bara jireenya isaanii uummata isaaniif gumaachaniif beekamtiin kennamuudhaafi. Sirni beekamtii kun kaka'umsa dhalattoota Oromoo biyya Ameerikaa jiraniin qindaa'aa kan jiru yoo ta'u, gaafa 29 bara 2025 Atlaantaa Joorjiyaatti raawwatamaa jira. Qophii sirna beekamtii yookaan galateeffannaa hayyuu jabaa kanarratti koreen ibsa kennitee jirti. Dr. Osaasan Minnesota irraa obbo Jamaal Galchuu Joorjiyaa irraa miseensota koree qophii kanaati. Profeesar Mahammad Hassan nama seenaa fi eenyummaa Oromoo ol baasee addunyatti beeksise. Hayyuu umrii isaa haqaa fi bilisummaa Oromootiif qabsaa'ee jaan. Hayyuu kanaaf aarsaa kafaleef osoo lubbuun jiranii ulfina kennuufiif sirni kun qophaa'ee jaan. Hawaasni kutaa hundarraa qophii kana akka milkeessu koreen waamicha gooteetti jirti. Sirna galataa kanarratti hojiiwwan isaanii karaa dhaloota barsiisuun gurmeessanii dhiyeessuuf karoorfameeti jira jaan. Profeesar Mahammad Hassan baha Oromiyaa gaara mul'ataatti dhalatan. Barnoota sadarkaa tokkoffaa magaalaa Harariitti xumuran. Barnoota olaanoo isaanii immoo Inistituutii Leenjii Barsiisotaa Dabra Biraan, Yuunivarsiitii Finfinnee, Yuunivarsiitii of London fa'itti baratan. Waldaa barattoota Oromoo Awurooppaatti hundaa'e sadarkaa hooggansaatti tajaajilanii jiru. Inistituutii Leenjii Barsiisotaa Jimmaatii hanga Yuunivarsiitiiwwan Ameerikaa hedduu keessatti barsiisuu seenaan isaanii ni hima. Hundeessitoota waldaa qorannoo Oromoo hangafoota keessaa nama tokko. Seenaa Oromoo hariiroo Itoophiyaa fi Oromoo dabalatee kitaabota garaa garaa barreessanii jiru. Joornaaliiwwan hedduus maxxansanii jiru. Hanga yeroo dhiyootti soorama bahanitti Profeesara yookiin barsiisaa Georgia State University turan Profeesar Mahammad Hassan.